Haadhati balau jettee eenyina achi seentee namni sagalee sii ta'u hin jiru. Habibti tiga baran amata bar umri tiga tara guutuu osumaanani abaaho adda bilisummaa Oromoo osoo hin juutin jiruun tiyya osoo oftu gidaara nama talsitee booda nama qubaan nagara galchuu dhabe hanguma maduraatu osoo yaati qii wajji dalage har'a biyya tiyya keessatti bakka guddoon qabaan wallaahi wallaahi dhabee dhabu dachi kaadha bitira dhibba laman dhabu ni maraatiyaan aanni mootummaa aanni badhaadhina. Ati badhaadhina deeggarta? Offii ati amma badhaadhina deeggarta? Wallaan. Kaayyoo Jawaar Maammuun deeggartu? Sama isaan jiran. Si qabsiifte Somaalilaan ni jirta. Si qabsiisuuf deemti. Booruu karaa bika dabartuu kanaa jirti. Si qabsiisu deemti. Why is that Jake? Orotiya, thank you so much, Lubu. Thank you. Ani wallahi wabillahi khayo Jawaar ni deeggara haayda muwaadu male wallahi ni deeggara. Kaayyoon Jawaar Maammed bar kaayyoo no cimina isaa jibban malee jabummaa isaa gootummaa isaa dandeettii isaa jibban beekumsa isaa jibban malee kaayyoon isaa kaayyoo jibbamtu miti bar kaayyoon isaa kaayyoo sabaa fi sablammii tokko ta'anii haa jiraatanii mirgi keenya eeggame haa jiraatu hundi waliin jaalan haa jiraannu kaayyoon kana deeggaruun wanta akka miti waan faayidaa qabu malee beekumsa isaa jibbaniif akkana godhan malee. Yaa maakeeti yaa anamma siyaasaa keessan nan galchiniiti. Yaa bu'an ulee dhiiticha qabalaa fi milisha kaanafu. Wallahi an kaayyoo fuudhee na abboodhaati. An Jawaar waa takka naaf hin godhu abiyyi na wayyaa na dhiisi yaa abboleetiti. Na dhiisi wallahi na dhiisi. Gaarabbi milishaan na jala guuttee jettee hooggantoonni mootummaa na jala jiranii beekte? Wallahi si jira wallahi billahi fiif na dubbifte yaa jira keenyaan. Wallahi ani miskiina dubbanne. Maaki maani si godhe? Maaki maani si godhe? Wallahi hadita munafisin. Ani kanin jauh ya milisha keenya beera dhiituu dhiisa waan biraa firaa dhorka beeruma kan nu dhiituu dhiisa abasisin isin mararrume nu dhiituu dhiisa uleesa miilesa nutti waliin kaasina ani wallahi asiin lubbu galtee binaan jettu bisen dhiiticha saarii sana arke wallahi ni sodaadhaan. Sinjani badura. Afaan bara kana marallee. Biyya namaatti badhalaan kabajan. Itoophiyu makasa ammas biyya Saudi Arabiyaa san keessatti nuti haajina biidha waraqaa warra biyya sanii kan nuti waraqaa hin qabne. Shurtaa dhaabbattee yookaan shurtaa harkaan dhohite shurtaan dhalatti harkaan hin kaasu. Abadan dhalaan dhawan. Biyya Itoophiyaadha achi sirraa fiigee akka hoolaa siitu mucutti dhiiticha lafarraan si kaasa. Gaarii miti ittisa yaaqi nuti wallahi nu dhiisaa yaaqi. Dhalaa kabajaa wallahi dhalaa dhiitu nu jirtu biyya namaa. Wallahi. Nu walliste? Ammas namoota? Simuyaa jira yaa. Tole. Ayye ammas sifi wallisa. Sibani yadi bar sibani milishaa baasun tokko na argan danda'a. Waan feetu waan fedhu maali si kana milishaa kan jettee dara bar. Milishaa waan faarsu. Yoon faarsee abiyyi waan faarsa malee milishaa waan faarsu. Baane. Yaa waan milishaa qabne. Alla hoosee ni akka dalagaa. Walluma jaalaan milishaa maanu faarsta walli jaalaa. Salata jirani salata. Kutanii. Maikisha bareetu ibsisha jalata malehu maiki arkata maikisha arkata. Wagga amna deemtu miilaanin jerjertu qalbii nama fuuti maayikiin hogguusiin kofaltu
Kalbina mafuti, ogusi kofaltu, makishai baretu, ilili Akkasumas fakatu. godhaa family. Thank you. Thank you. Niga. Ni bashannanu deemta gagana bashan bakka bikkeetu deemishi. Kumaan hin dhayne hin qabu. Hedduu wallah. Inshallah. Inshallah. Calanqoon hin dhaqaa, aanoleen hin dhaqaa, Amboon hin dhaqaa, Jimman hin dhaqaa, Shaashamanneen hin dhaqaa, Wallaggan hin dhaqaa, Iluu Baaboor hin dhaqaa, Booranan hin dhaqaa, Yaaballoon hin dhaqaa, lafa Oromiyaa Walloon hin dhaqaa. Bakka takka irraa nambisu. Thank you so much very dutia. Thank you. Gift galari guutachaa jira banuti. Torbarra jira nante. Oh my goodness. Oromiyaa kophaa isii. Galatoo maanajaan Oromiyaadhaan galatoo miinajaan. Kutaa kudha tokko guutuu hay baalee hoon hin dhaqan jenne bar. Hunda tura baaleen jeeban lubbu. Jettee okay. Bikka hunda jechuun kutaa kudha takka deemuu deemtee jechuudha haala kanaan Oromiyaa kutaa kudha tokko. Duraanuu akkaataa nuti ijaabaan isaan kana ta'a namni osoo biyya fi hin barre biyya namaa keessa olii gad deemu. Amma Saudi Arabiyaa kana keessa ganda kutaa bakka takka ittiin beeka ija guduunfadhee. Biyya xiyya keessa jiru. Rakkoo maaltu ni beektaa silaa namni biyya ofii amma namni hedduun irra hedduun Oromoo ta'ee wanni hoggantoota siyaasaa jechuun hoggantoota keenya yoo hin ta'e malee namni Oromoo ta'ee namuma muraasa biyya guutuu Oromiyaa guutuu dhaqee daawwate. Hoggantoonni amma Jawaar Mahaammad bikka hunda dhaqanii jiran. Artistoonni bikka hedduu dhaqanii jiran. Garuu namni kaan sabboontoonni ijoolleen qeerroon akkas namni hin deemne maaliif jechuun deemuu jibbanii osoo hin ta'in tokkoffaa kana barbaachisa jechuudha Oromiyaa guutuu daawwatuudhaaf tokko kana jechuudha. Lammaffaan immoo maali? Oromiyaa keessatti yeroo amata waggaa dheeraaf jeequmsaatu jira waan ta'eef namoonni Harargee irraa ka'ee Arsii dhaquu, Arsii irraa ka'ee Baalee biyyoota adda addaa dhaquudhaaf carraa hin arganne ture jechuudha. Namni hedduun amma carraa biyya keessatti lola jiraatuun kan biyyaa beetu hedduu Oromoon yoon biyyiti nagayaa taatee biyya keessa deemte sani bar. Sigalee gaafa nagayaa taate immoo namni hundinuu biyya hunda dhaqee ilaaluu barbaada. Sigalee wal dhoobannee jira Arsii taanee Arsii teenyee Harargee dhoobatu. Baalee raachi biyyoota hedduu naqanii namni wal daawwatu fedha wal laaluu barbaada. Aadaa hedduutu jira baruu barbaada. Aadaa nyaataatu jira baruu barbaada. Aadaa fuudhaa heerumaatu jira baruu barbaada. Sigalee garuu carraa sanii malee. Ati garuu amma carraa kanatti carraa minishaatiin fayyadamiti deddeemigaa. Laala anamma qoqqoffaa irratti wannummaa irra guddaa galeefu biyya xiyyaaf keessa qaccallu deemee baruun barbaada. Maaliif Oromiyaan akkasii biyya beeloytuudha, biyya rakkoodha, biyya cinqiidha, biyya milishaan nama tumu, biyya qarshiin kumni nama gabbee waan takka namaan binne, biyya maarree, biyya namni hammata waliin qabaanne, biyya kadeemu misirraa fuudhuu fedhuu jedhiiti. Biyya alaa tana keessatti ammata 15 gaana achi jiru kana nuttumu turan. Mee bakka dhageesse gurraan dhagahurra harkaa wayyaadha. Deemee waan gurraan akkanatti hammeenya biyyatti jaabare kana miilaan keessa deemeetiin baruu fada. Lammaffaa amallee keenya amallee kutaa Oromoo kutaa godhatakkaa namu amala garagaraa qabna.